Fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota ayyeetu shuu nageenyi faraarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jira. Egaa har'a walitti deebinee jira mata duree biraatiin. Mata dureen kunis kan ilaallatu diraamaa abbaan koo eenyu jedhu irratti akkasuma namoonni baay'een jalqabumaa yoo karaa keessattiinis karaa koomentiileen gaaffilee waan isinitti ta'ee fi akkasumas yaada waan isinitti dhaga'amullee namoonni naa kennitan hedduu keessan jirtu guddaa galatoomaan isiniin jira. Asumaan gaaffii keessan deebisee dhimmicha haala dhufneefitti gaafaan darbu. Ani diraamaan kun si ilaallataa kan jedhuu fi anaan mata duree isaa irratti abbaan koo eenyu kan jedhu anaan ilaallatu. Namoonni baay'een haadha fi abbaa hin qabdu naan jedhanis jiru. Yoo boojjummoo akka maatii kootti illee injiraa mitiiree maatii farrifti illee namoonni jedhani yoo qabaatte kan jiran namoota baay'eetti gaafite. Mata duree kana qofa irratti naaf deebisi illee namoonni gaaffii jedhanii koomentii naaf ka'an jiru. Garuu wanti kun diraamadha. Asuma irratti naa deebisi namoonni jedhani jiru. Eeyyeen diraamadha. Ani dirqama gaafa haati fi abbaan kan kun irra hin jirre hojjechuu hin qabu. Wanta hawaasa koorra ga'u hojjedha malee jechuudha. Dirqama ani gaafa abbaan qabne hojjedhu waa'ee abbaa kooti. Gaafa haadha qabne waa'ee haadha kootiin hojjedhu maaliif rakkoon hawaasa koorra ga'u anaafis rakkoo kooti. Ani waaqayyo fakkaatu haadhas abbaas qaba. Irraallee fakkaadhallee hin guddanne amma gaa jireenya daanuu fageessite malee jechuudha. Maatiin koo gidduutti guddadhe jechuu barbaadatini abbaan kan eenyu kan jiruu fi ani namoonni baay'een ijoolleen haadha fi abbaa malee dhaban hin jiru. Balaa tasaatiin isaa ta'uu. Ani waggaa 20 guuteera. Haadhas abbaas malee waggoota hedduu lakkoofsiseera. Daa'imummaa koorraa kaastee harmeen koo harmee abbaan koo eenyu gaafa jedhamu. Abbaan koo akkanuma gaarii ta'e natti hin malee abbaan koo bakka jiru natti hin. Rakkuma hawaasarra ga'uun yeroo ammaa kana baay'een isaanii haadha fi abbaa malee hafaa jiru. Haala ulfaataa fi addessaa keessa yeroo jirru kana jechuudha. Akka diraamaa kana hojjettu maaltu si kakaase kan jedhu gaaffii tulluus maal deebisee hin darba. Anaaf diraamaa kanaaf kan kakaase jalqaba diraamatti hojjedha osoo hin taane abjuu fakkeesseen hojjechuudhaaf yaadni garuu karoora kan koo xiqqoo diraamarra daqiiqaa isaa dheeresteetuma kutuma jalqabaatiin xumuruuf hin yaade garuu itti yaadee waan jedhu osoo kutaa kutaadhaan hojjedhee jedhee itti yaade egaa dhummoota isaatillee nama irratti na gargaaran jiru hunduma keessaniin galatoomaa isiniin jira akkasumas kanuma jedhu waliigallee namoota baay'eetti kan gaaffii ta'e inni guddaan ati maatii qabdaa kan jirudha. Ani galata waaqayyoo qaba hunduma isaanii yoon isiniin jira. Akkasuma immoo har'a kiyyaa lammii hin beektu ijoolleen keenya asirra yeroo ammaa kana leefirra wajjin hin jirru. Kiyyaa lammii ani hin beeku ani garuu isii miidiyaa kana irratti hin beekaa namoota eenyu takka haadha qaban tokko haadha hin qabne hin beeku. Garuu namoonni baay'een quuqa akkasii kutaa tokko keessatti seenaa nama tokko dabarsuu danda'a. Kutaa lammaffaa madaa nama tokko tuquu danda'a. Kutaa afuraffaa madaa nama tokko tuquu danda'a. Kutaa tokkotti jiraate achi keessa rakkoo nama tokko osoo hin tuqin bira hin darbu. Ta'i namni guutumaan guutuutti rakkoo kan hin qabnes kan hin argines hedduun isaanii jiru. Garuu namoonni itti miidhamanii jiru. Yookaan kan hiriyaa isaanii kan arganis jiru. Rakkoon akkasii yeroo nama mudatu jira. Kanumaaf kana hojjedhe. Isiin immoo isaan keessa nama tokko taatee nama haadha fi abbaa hin qabne taate waan garaana nyaatu keessa haati fi abbaan koollee eenyu jedhee gaafadhee hin beeku akka irraatti. Aanaa kokootti hedduun natti dhagahame. Haadha fi abbaa malee guddachuun nam tokko garuu gisee maatiin akka ati maatii kan kiyyaan itti illee si guddisanii jiru. Garuu yeroo natti itti isa yaadattu sinuma jira. Akka isin yaadattu si gochuu keessatti illee nan gammada garuu achi keessatti
Garuu namni haadha abbaan qabne hedduu isaan nama rara. Waaqayyoon atillee hin jabaadhu hin jedhaanii guddaa galatoomii diraama kana irratti yaada kan ka'e akkasiin kennachuun kan ka'e anaanillee akka tokkotti akkanatti dhaga'amu goote hundumaafuu galatoome isin jedha. Kallattumaan karaa isiitti isin dabarsee ani karaa kootiin asumaan nagaatti isin jira. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti nagaa walitti deemnutti galatooma isin jedha. Uffaadha hundi keessanuu roobla. Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Ayeetuu Shaw akkam jirtan akkam isaatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa godha galata waaqayyoo warri nan beekne ani kiyyaa lammiidha har'a mana Ayeetuuttan argamu. Egaa ka obboloota koo maaliif mana Ayeetuutti argamta jechuu dandeessan har'a jechuudha. Egaa mana obboleettii keenya Ayeetuu kan na fideef wanta hagana hin jedhamne keessa koo natti dhagahame tanan mana Ayeetuu dhufe jechuudha anaarra. Egaa kaani obboleettii koo Ayeetuu Shaw osoo yaada kootti hin darbin asumaan guddaa galatoomi baay'ees galateeffanna galata guddaa nu biraa qabda jechuun hin barbaada. Egaa ka manni obboleettii keenya manni Ayeetuu maalidha yoo nun jettan manni obboleettii keenya mana kaleessa eessa jirra har'a hoo eessa jirra boru hoo eessa an jedhu nutaa mallattoo gaafii kan namatti horu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani mallattoo gaafii kana hunda natti hore jechuudha. Kaleessa eessan jira har'a hoo boru hoo bukkeen jedhu na taasise jechuudha. Egaa ka obboloota koo ani obboleettiin keessan diraamaa Ayeetuu eenyu abbaan koo jedhu keessaa isa tokko jechuudha. Ani ishii takka jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa ka obboloota koo eenyu abbaan koo jedhee anillee osoo gaafii ofitti godhee of gaafachaa jira jechuudha amma sa'aatii kanatti. Maaliif jennaani ani akka nama tokkootti nama abbaa malee guddate jechuudha. Egaa ka ani abbaa malee haa guddadhu malee akka nama abbaa qabuutti akka nama haadha qabuutti kan na guddise akaakayyoo tokkooti jechuudha. Egaa akaakayyoonni keenya kun nu guddisuu keessa darbanii maqaan nuti ittiin waamamnu maqaa akaakayyuuti malee maqaa abbaa keenya sanii miti jechuudha. Maaliif isaanis garaan isaan badaadha natti fakkaata amma yoon taa'ee ilaalu baqa akka maqaa warra keenya san baay'ee kaasnu hin barbaadanii baqa maqaa isaanii maatiin nu waaman jechuudha. Maquma isaaniitiin waamamna maquma isaaniitiin guddannaa faamiliin keessatti dhaladhee guddadhees akka faamilii warra kootti jechuudha malee akka warra koo achi yeroo hin jiru sanitti jechuudha. Wantummaa natti dhagame tokko hin jiru jechuudha. Akka warra koo jedhee natti dhagame hin jiru guyyaa tokko jechuudha. Garuu amma gara miidiyaa kanatti erga dhufe ergan gara biyya hambaa kana bahee kophaa ta'uu koo of baree yeroo natti dhagamaa dhufe. Baqa yeroodhaa gara yerootti natti dhagamaa dhufe. Maaliif yeroon biyya keessa jiruttis ani umuriin kiyya baay'ee agas guddatee umurii wanti hundi natti dhagamu sanii miti jechuudha. Amma akka amma guddadhe kana miti yaan dhugaa dubbachuudhaaf xiqqeenya nan biyyaa bahee jechuudha. Yeroo san xiqqeenya ta'ee biyyaa bahee adagaa fi bu'aa bahiin hedduu natti baay'ates yeroo biraa gara mana kootti kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Ani kanaafuu yeroo sanitti xiqqoo ta'e tanan biyyaa bahee bakka wanti natti dhagahame hin jiru jechuudha biyya keessa taa'ee. Amma garuuti jechuudha. Eenyu abbaan koo bukkee Ayeetuu Shaw diraamaa kana hojjetutti waan baay'ee waan bakka akkan galeetoo boru jechuudha. Abdii natti turte dhugaa waaqayyo abdii natti turte. Hagana kan hin jedhamne abdii natti turte. Waan yaadee hin qabne na yaachiste jechuudha. Bakka sababuma isaan dhugaa dubbachuudhaaf faamilii silaayyuu nutti hin dubbatanii nutti hin dubbannu abbaan keenya maal ta'ee boqate jedhee ani guyyaa tokkooyyuu gaafadhee hin beeku jechuudha. Maaliif boqotanii hin beekna nullee jechuudha xiqquma akka isaan kaasan hin barbaadan bakka warra keenya jechuudha akaakayyuuwwan keenya. Keessa darbanii jechuudha yeroo xiqqoo na yaadadhaa irdaataan kennamu hin jira jechuudha. Irdaataa kana akka nu fudhannu hin barbaadan.
Daftaruma manni barumsaa yeroo nuu kennanii daftaruma kan akka garuu akka maqaawwan manni barumsaa waan beekamnuuf nuu kennamaachi jechuudha. Isuma san akka fudhannu hin barbaadan. Maal gootan eessumni kee keessa darbee garaasin baduu malee maasni godhatu isinitti hafe wayyuu nun jedhe maalirraa gootan hin jedhu. Qabeenyi hin jira waan ta'eef haga tokko haga nu danda'u hin jira waan ta'eef qabeenyi illee nundee bakka gisee san illee garuu fudhannullee homtuu nutti dhaga'amu garuuti immoo yeroo akkas nu jedhasan maal taanii boqotan warri keenya iyyuu jennee gaafii hin gaafanne jechuudha. Yaanni kun nuuf hin galle sirumaa dhugaa dubbachuudhaaf yaanni kun naaf hin galle jechuudha hanga har'aa gahutti jechuudha. Garuuti amma diraamaa kanarraa amma yaanni kun ayeetu sha'u kana nu yaadachiisuu shi dhaloota akka kootitiif fakkeenya guddaa taate kana yaadachiisuu ishiitiif guddaa galatoomi baay'ee si galateeffanna. Dhaloota boruutiifis fakkeenya dhaloota har'aatiifis fakkeenya akka taatu abdiin qaba. Ayeetu dhugaa waaqaa guddaa galatoomi siin jedha. Maaliif kun fakkeenyummaa guddaadha jechuudha. Ani akka kootti jechuudha akka kootti fakkeenya barumsa guddaa sirraa argadheen jira. Baay'ee si galateeffadha. Guddaa naaf galatoomi siin jedha obboleettii kooyi nama akka kootitiif fakkeenya taatee yookaan immoo jiraachuus danda'a amma sa'aatii kanattis ammas jiraachuu baachuu danda'u fuuldurattis jiraachuu danda'a. Garuu namni akka kootitis eenyu abbaan koo jennee hundi keenyayyuu gaafii nutti haa ta'u warri kaleessa yaanni nuuf hin galle har'as harka irra jirru of barre borus immoo maal akka irra jiru eessa akka deemu akka of barru nu taasiste jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ayeetu guddaa galatoomi siin jedha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf diraamaa ishii dhaggeeffadheen sheerii godhee keessaa bahee koomentii barreessuuf hin dadhabne sa'aatii sanitti maaliif baqana waa baay'ee namatti dhagama waan ta'eef an koomentii barreessuuf hin dadhabe diraamaa ishii dhaggeeffadhee sheerii godhee guyyaan keessaa bahee jira jechuudha. Kanaafuu diraamaa ishii jechuudha yeroo duraatiif haalli natti mijatee too hordofaan turre malee dhiyeenya kana asitti kana na hordofe akkasumas immoo irra deebi'ee dhaggeeffadheen jira diraamaa ishii jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko hedduu guddaa galatoomi siin jedha. Ayeetu nama haala kanaan waaqayyoo itti si haafufsiisu dhaloota boruutiifis nama akkanumatti fakkeenya ta'ee waan gaarii sirraa barannu nu haa taasisu siin jedha. Obboleettii koo guddaa galatoomi baay'ee si galateeffadha. Bukkeen jiruu fi bukkeen ka'uu eessa kan deemu na yaadachiiste akka kootti jechuudha. Saba kee hundumaafis immoo akkas akka yaadachiistus anis abdiin qaba. Asumaanis diraamaa ayeetuu warri hordofaa jirtan hundi keessanuu guddaa galatoomadha. Ayeetuu cinaas dhaabbattanii warri laayik sheer gochuudhaan koomantiidhaan jajjabeessaa jirtanis guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ammas immoo jajjabinni keessan jajjabeessuun keessan akka biraa hin hafne ayeetuu biraa yeroo hundumaa isiniin jedha. Akka ishiin jabaattee kana caalaa itti cimtee hojjettee akkuma har'a dhaloota har'aa kana qaraa jirtu kana dhaloota boruutis akka qartu abdii guddaa sirraa qabaanis ayeetu guddaa tokko naaf galatoomi siin jedha.